Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota Saaratuu Bidhaa nagaa keessan nagaa waaqayyoo lafa osoo jirtanitti haala isin keessa jirtan keessatti isiniif baay'atu nagaatu dursa dhala namaatii fi wantoonni nuti booda qossuuta jedhufuu danda'a garuu kan dursu nagaa boleewwan koo nagaa waaqayyoo ala keessaniif mana keessaniif baay'atu boleewwan koo jirtu jajjabaattu ana boleettiin keessan kunoo kanatti nagargaarii ayyaana isaanirra kaa'ee surraaf simboosaa keessan arrasi nababbareechee na tottolchee fuula keessanii fuula isaa dura na dhaabe galanni maqaa isaatiif haa ta'u haaleluyyaa isinoo isinillee galateeffadhaa waaqa kanatti isin gargaaree guyyaadhaa guyyaatti isin eegee dhangala'uu dhiigaa malee cabala feedhaa malee butuuta foonii tokko malee jechuudha akka kanatti guyyaarraa gara guyyaatti torbeerraa gara torbeetti ji'aa gara ji'aatti waggaarraa gara waggaatti isin dabarsu kan galateeffadhaa arrabni keessanii galataan haguu ta'u. Waaqayyo gaarii godhe gaarii gochuudha baatee galateeffamuutu isaaf ta'a. Dhukkubsatte galateeffadhu, fayyaa argatte galateeffadhu, gammadde galateeffadhu, gaddite galateeffadhu. Waaqni keenya waaqa akkasiiti. Waaqa yerootti gammaddu bichaa galateeffamuudhaan miti. Yeroo gaddituttis, yeroo gammachuu keetittis waaqa galateeffamuudha jechuudha. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffame ta'u. Anyway, warreen maatii kunaaf taatanii jirtan asumaan jechuudha laayikii godhaa sheerii godhaa koomunitii keessan jalatti jechuudha namni kamiyyuu ilaaluu qaba jechuudhaan wantoota dubbadhu kana jechuudha sheerii godhaa laayikii godhaa koomentii immoo sirriitti jechuudha yaada qabdanii dhossaa tokko malee jechuudha miciri godhaa keessaa baasaatii barreessaa anis immoo haala seera qabeessaa isiniif dubbisee jechuudha koomentii keessan kana gaaffii qabdan jechuudha yoo jabaadhu naan jettan itis okay asumaan itti fufii baay'ee bareedaadha yaadni kee naan jettan asumaan itti fufaa yoo immoo Saara lakki yaadni kee kun sirrii miti laa akkanatti sirreeffadhu wanta naan jettan yoo qabaattanis itis okay wantan irraaf deebisuu qaburraa of deebisuu hin danda'a jechuudha kanaaf gorsi keessan na barbaachisaa naa wajjin dhaabachuun keessan na barbaachisa obboleewwan koo isinirraa kana fi nama kan biraan qabu waaqa gaditti isin jechuu barbaada. Waaqayyo simmoo gaafa nama qajeelchuu ka'u gaafa nama gorsuu ka'u karaa namaatiin nama sii kaaseeti mana kee keessa ollaa kee keessa ganda kee keessa hawaasa kee keessa nama sii kaaseeti malee calliseeti miti waaqayyo samaa irraa gadi dhufee lubbuu kee du'a jalaan baasu nama sitti erga karaan beekamne jechuudha lubbuu kee du'a jalaa baasuu danda'a karaan beekamne gufannaarra si oolchuu danda'a nama sitti ergee jechuudha. Karmatiin beekna jechuudha. Kanaaf jennaanii namni nama barbaachisaa gorsi nama barbaachisaa. Fakkeenyaaf wanta 10 wanta 5 dubbattan yoo dubbattan jechuudha wanta sana keessaa wanta tokko pointii tokko waan argadhee anaaf gaariidha jechuudhaan isinis itti gammaddu jechuudhaan gorsa keenyarraan kan ka'e haga kana jijjiiramte naan jechuu dandeessu isinillee itti gammaddu anillee nan gammada jechuudhaan. Kanaaf obboleewwan koo gorsi keessan haguma dhumaatti naa wajjin ta'uu na gorsa gadeen isiniif jedha. Inna gorfadhaan isiniin jedha uun balleessee koomentiidhaan jechuudha koomentiidhaani gaaffii qabdan ammas taanaan jechuudha gaaffii hedduun ka'aa jiru waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuudha warreen gaaffii na gaggaafataa jirtan eebbifamaa gaaffii keessan garuu kan nama tokkoon jechuudha viidiyoo tokkoon irratti hojjedha jechuudha nama tokkoon keessan irratti viidiyoo daqiiqaa 10 hojjedhe haala seera qabeessaan isinii deebisa jechuudha maaliif babal'isee irratti waa dubbachuu waan an jaalladhu jechuudha kun kennaa koo waan ta'eef hin beektu kennaa koo jechuudhaan. Akkasiidha koomentii inni irraanfatina yaadota qabdan inni irraanfatina wantoota gaaffii isinitti ta'e keessa isin cannaquu na gaafachuu inni irraanfatina isin jechuu jaalladha. Egaan har'a jechuudha namoonni keessaanii ati intala eessaati kan achirratti barraa'e osoo hin taane jechuudha gaaffii keessaan naa dhufeedha kun jechuudha. Ati eessatti dhalatte nama eessaati ijoollee Wallaggaa gamna ijoollee Wallaggaadha goota kan naan jettan jechuudha. Nama tokkotu jira gaaffii kana kanatti dhiyeesse jechuudha. Ati maayinni akka lunnaatti nama baqattu namichi naan jedhe jechuudha na dhaggeeffachuu dandeessaa asuma jala jirta waan taateef Yesuus geetaa nama. Haaleluyyaa. Ani gamnummaan koo kana keessatti migarmaachuu nagarleen gaaraachuu. Jagninnetiin koo kana keessatti yaan haaleluyyaa Yesuus geetaa nama. Wallaggaa waan hin ta'eef hin boonu. Wallagga waan ta'eef ziqqoof hin godhu ziqqinnetiin koo kaffinnetiin koo kana keessatti miga baasuu kaalle siniif hagalu
Hallelujah. Hallelujah. Baay'ee haasa'urra baay'ee dhaggeeffachuu wayya jedha Yoonaataan Akiliiluu yoo haasa'u jechuudha. Baay'ee haasa'urra baay'ee dhaggeeffachuu wayya. Maaliif namni taa'ee dhaggeeffatu waa barata? Namni taa'ee dhaggeeffatu gaariif ga'ee adda baafata. Haha. Garuu kan haasa'u homaa hin dhaga'u haasa'aa jira waan ta'eef. Gadi taa'ee dhaggeeffadhu. Kun maal si barsiisa? Kun maal si barsiisa? Zarinnetii si barsiisa? Waa'ee zarii kooti waa'ee biyya kootii nan barsiisu. Kun biddeen jireenyaa na barsiisa waa'ee biddeen jireenyaa. Waa'ee jireenya koo bara bara. Hallelujah. Yesus ጌታ ነው. ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል. ሃሌሉያ። እኔ ዘረኛ አይደለው። የሚገርማችሁ ነገር አኒ ዘሪ ዳዊት ዘሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለ ዘሪ ኤኙዳዩ ምቲ እንተለ ጃልማሮ ታቴ እንተለ ኤኙ ታቴ ሃሌሉያ አኒ እንተለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንተለ ኢየሱስን ኢሳን ቢተሜ ገዲ ጀቹፍ ሶዳ ኢሰቱ ነበርሲሴ ከዮ አሲን ስከበላን አሲን ትቀበዱና ጀዱ ኢሰቱ ነበርሲሴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አው እንሶዳድ ሶዳ ማለትን ዱበዳ ከነቱ ኡቱቤነ ቀበጅራ ዋንተ ኤፍ ከነቱ ለፈን ኩፌነ ካሰ ዋንተ ኤፍ ኢጀባሴትን ዱበዳ ወለገ ገምናዳ ገምነነቲን ኮ ከነ ከሰጥያን ሃሌሉያ ጀግንነቲን ኮ ኦቦሌወን ኮ ኢየሱስ ጀግና እንቱሬ ኢየሱስ ጀግና እንቱሬ ጎተ እንቱሬ ጎተ ኢጀበኑ ጎተ ጎቦ ድሪርሱ እንቱሬ ኢየሱስ ማፍ ጨልሴ የሮ ቱመመ የሮ ርኩተመ የሮ ወራነመ ማፍ ጨልሴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ቱ ነበርሲሴ ገድጀቹ ኢየሱስ ከነበርሲሴ ከናፊን ጨልሰ ባየ ዱባቹራ ባየ ደገፈቹቱ ጫላ ጀደ ዮናታን በራፍ ጅሬኝ ሳሃ ኤቢፈሙ ከናፍ ዋቱ ኮንስኔት ማቦሌወን ኮ ኤየን እንተለ ወለጋቲያን ዋነምኒ ደገፈቱ ወንተ ጋሪፍ ወንተ ሐማ አደባፈታ ከራ ኢርዴማ ጅሩ ሱታ ኢላላ yogar malee deeme yogar malee dubbate ni gufata namni tokko gaafa gufatu ni kufa gaafa kufe maal ta'a yookaan bututa foonii yookaan cabalafee yookaan dhagalahu dhiigaatu irraga kanaaf dhaggeeffachuutu caala dubbachuurra baay'ee dubbachuurra baay'ee dhaggeeffachuu wayya jedha waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu ጎተ ወንጌላ ዮናታን አክሊሉ ጎተ ወንጌላ ዋቀዮ ዲቤኑ ካሰጀቹላ ኤኒዌይ ማሊፍ ስኔ ጀቹ በርባዲ ሚገርማችሁ ነገር አኒ ገዲ ጀቹይ አባ ኮራትን ባሪ ኤየን እንተለ ወለጋት ወለከ ከሰት እንደላዴ እንተለ በሉ ነው አንጀራ ገሩ አኒ ሰባብ ሰብለሚዳ ወንተ ስኔ ገሉ ዋቀዮ ገዲቲ አን ኢትዮጵያዊ አከንተ ከነ ብቻና ቤካ ከነን ለለዴ አባንኩ አፉራ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነና ቤካ ከና አለ ጀቹዳ ቢይኮ ጀቹዳ ኢትዮጵያዊ ወንተ ትጀራምቱ ሰነ ጀቹዳ አጋደ ገፈዳ ካና እሺን ኦሮሞ ሚቲ ሸማሎዳ ሸናማራ ያ እኔ አማራ ነኝ ትግሬ ነኝ ጉራጌ ነኝ ቤር ሐሳብ ነኝ ሃሌሉያ ባገሰኝ ኮባይሰ ኢየሱስ ቤር ሰብጀቹ ዳቂቲ በረዱ ጀልቀባ ሰባብ ሰብለም ጀቹ ማል ጀቹ አከቴ ደቂ በረዱ ካናዩ ሰቤኩቱ ነው ማንጀዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ዱጋዋት ባይ ነው ማለት ተወዳችሁላ ትስሪ ተወልፍተን የሚገርማችሁ ነገር namni paasፖርት እንቀምን እንጀሩ ነው ተፈካታ ኦሮሞዳ ኦኬ ሰኝንኪ ኦሮሞዳ ገሩቲ ነው ፍንጀጂኒ ኦሮሞማን ከውማ ተቆሲ ጉዳ እንጀሩ
intala wallaggaa waan hin ta'eef homaa tokko ta'aa hin jiru. Wanti natti dabalamaa jiru hin jiru, wanti narraa hir'ataa hin jiru jechuudha. Kanaaf ati intala eenyuti? Maafi mirga kee hin falmattu? Maaf nama akka barbaade si arrabsaati sokkee? Ana gatii koo kan baasu Yesuus Kiristoos jira. Maal janna qabte? Maal rakkatte? Maali kan si rakkise? Edi abbaan waan hojjete nyaata. Abbaan waan facaase hammata. Maal rakkatte? Maal dhiphatti? Annaaf dhiphatu siin hin jenne. Gatii koo Yesuus tu baasa, sakanatu baasa. Uleen narka jiru dhimma baasa. Haleluuyaa. Musee maal jedhu uleen narka jiru dhimma baasa. Haleluuyaa. Isa laa sakana dhala sakanan beekaani. Goota jagnaan isa kana. Osoo beekuu kan du'e jechuudha. Akka du'aa ka'u osoo beekuu kan du'e. Osoo humna qabu kan rukutamaa ture. Osoo humna fayyisuudhaa qabu kan du'aa ture. Haleluuyaa. Kana isa kanatu naa gale jechuudha. Ana mastaanaan boristaanaan intala wallaggaa taatee maal taatee amaartitti minaamin kan jette amaara neenyi. Pek dhiiga amaaraa na keessa jira, dhiiga oromoo na keessa jira, dhiiga tigreen na keessa jira, dhiiga namoota hundumaa Itoophiyaawii kan ta'an hundatu na keessa jira. Kanaaf gowwaa hin ta'ina. Nuyi Itoophiyaawiidha. Utuu Itoophiyaawii haadha oromoo deesse maqaa hinna hin nadheeti intala waamtaa jechuudha. Haay aadallee okay. Oromoon kan eenyuti? Kan Itoophiyaati. Maal goota? Maal goota? Osoo siyaasa beektanii yaa ijoollee. Osoo qaxiima seeraa tokkollee beektaniitu sin gaafatanii waama sin deebiftanii sin ilaalle yaa ijoollee. Warri callistanii tak 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 jettan kun homaa tokkon beektan. MPT pocket clean jacket akkas wanta akkasii kan jakkeetti haaraa garuu kiisiin duwwaasa jedhamu san callistanii immoxommoxina waan tokko gadi hubadhaa gadi ilaala isinitti nima bareeche. Anyway ani zarii hin qabu isinitti nima zarii hin qabu, zariin koo Kiristoos. Okay, zariin koo Kiristoos addaamiif waan irraati kan dhufe jechuudha. Kanneen kana mormitam morma I don't care about anything isinitti nima bareeche. Zariin koo Kiristoos. Deebi'ee jagninnetiin koo kana keessatti, gootummaan koo kana keessatti isinitti nima. Kanaan alatti deemee gootummaa hin qabu. Jechan taane waan asiin jedheef hibboo fibi yoo sittin deebifne intala jaalmarroo mitika. Intalli jaalmarroodha maali? Hibboo fibi maaloo haadha kee osoo nyaatti maaloo haadha kee jechuun qaba. Giddeeta kana miti kanatti barbaadu. Hohaa hin jedhu fasharte hin jedhuwan. Kunoo eessa jira? Kana wajjin walii gallee jirra nuyi. Dhaga'i dhaggeeffadhu. Kana wajjin walii galteen keenya karaa dheeraa eegallee jirra. Eessa akka deemaa jiru adda baafadheen beeka. Atis deebi. Sitti nimaa deebi. Garaa keetiin amantii afaan keetiin dhugaa kan hin baane Yesuus fayyisaadha jettee deebi kottuu kana lallabi. Oduun homaa tokko siin buusu. Bu'aa siif hin qabu ho. Irra deddeebi'een dubbadha. Homaa tokko bu'aa siif hin qabu. Tireenyi lafarraa kun kantuudha. Kantuu borgantee deemta. YouTube amma odeessaa jirru kana miti birrii bishaataa jechuudha. Saanduqa kee keessaa fuutee itti fayyadamu dhiisuu dandeessa. Dhiiftee deemta, gantee deemta. Kanaaf wanta gaarii hojjedhu darbi. Haga jirtutti. Beeka. Wanta gaarii. Waan sirraa bareedu. Waan firii bareedaa sirratti agarsiisu hojjedhu darbi. Maali ijoollee wanti gaariin guutee dhumi? Ati intala wallaggaati wallaggaatti hin dhaladhe. Garuu zariin koo zarii Kiristoos. Hidda Daawit. Haleluuyaa. Aaw እንደዛው ነው። Akkasittiin beekadhaa hundi keessa isinitti nima. An lafa naquu nan beeka. Maafin callisa maafin lunna ta'e kanatu nu barsiise. Isicha osoo kabaluu beekuu kabalame. Isicha